salphanne caaltuun icciitii Samiiraa gadi baaftee ani dhugaa rabbii isiniin jedha akka uumatti qaama qullaa viidiyoo ofiisiiti over amma jechuun Samiiraan caaltuun baga gammaddee Samiiraan jechuudha amma Muktaariin gadhiise jechuudha Samiiraan amma Muktaariin qilleessa amma jechuudha Adaamaa keessaa baajettee jira jechuudha Samiiraan ani Adaamaa keessaa baya waliin eessa gala jettee biyyoo gala jettee wallaahi lasiif Samiiraan wanni isiin dalagde sun icciitii guddaa waan ta'eef garummoo caaltuun bakka itti dogongortisanii nyaata afaan isii keettee afaan jalaa fudhachuun garuu baay'ee tokko natti jechuun hin jira miti laayika akkasumatti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii wayi caaltuu maayika hin jechuun dhuguma rabbii dubbachuu hedduutu akka na gammachiisaa jira wayi dhugaa na gammachiisaa jira faayoon dhugumatti sabboontu akkasuma godhu waan ta'e dhuguma namumaan qabdu jechuudha. Akkuma isiniin jedhe dhugaa intalattiin dhuguma jajjaba jechuudha. Samiiraan ani kan agarramu jechuudha akkamitti viidiyoo qullaa dhiirsa ofii viidiyoo dhoksitee ara sheemin isin qabu bilbil isii hirkisee harkaan badu otoo nama biraa harka bu'e iska taarika jedhamu san jechuudha viidiyoon isaanii addunyaa guutuu talaqalaqama jechuudha. Akkamitti viidiyoo fokkataa viidiyoo qullaa jedhe barbulchalleen subhaanallaa qinte yaa rabbii wayne dhalaan maraattee wallaahi dhalaan keessattuu jechuudha. Maraatee jirti maraate waa'een isin hima jechuudha har'a taarika bajaajii keessatti dhibee taaksii keessatti wallaahi billaahi obboleeyyan kee jechuudha Itoophiyaa keessatti waan deemaa jiru taarika wallaahi mucattiin sun nan beektu ijoollee lama ta'anii walitti haasan jechuudha waa'ee caaltuu kana wal ilaallatee maal goote isinitti na goote jette isin finfinneen jiraatti isilleen achuma keessa jiraatti intalattillee jechuudha maal goote isinitti fakkaata ani ergiteeruma baabee manaa kiyyatti waggaa 6 jette. Ani waggaa 6 jette ergisa wajjin jira umrii kee waggaa 14 isatti dabalame jette haadha jette hasaba waggaa 16 fi hasaba waggaa 16 waggaa 20 jechuu isin mucaan kun jechuudha waggaa 6 wajji jiraadhee gaafa amma jette amma inni niiti biraan narratti jaallate jette narratti ka jaallate maal isa goote jette isinitti fakkaata isin agarru maal isa goote jette an ergi isii bira dhaqe guyyaa 21 bichaadha jedha jette garummoo isini ulfaa garaa qabanaan jette ati ergi isii bira dhaqe jaameeqa jedhe gaafannaan ani guyyaa 21 bicha ergi isii bira guyyaa takkitti bicha dhaqeessan uyyuu isiin eessa jirti isiin himu jette garuu isii hin beekatti mujate way maaliif jedhe isinitti fakkaata obboleeyyan kee biyya kana keessattis biyya hambaa ta'e dubartiin dhiirsa fudhachuu eegaltee jirti. Yoo isin eegaltee jirti eegalaa miti itti fufaa jira jechuudha. Kanaan jechuun mucayyoon sun jechuudha finfinnee irra maatii isii bira aartee isaa walloltee dhufuuf deemte akkana jettee as taaskii keessatti wannaanti buuteetiin achirra wajjin ol dhufte gara booletti. Jaarannaa ilmi namaa kun hin jiru jechuudha. Samiiraan jechuudha amma guutumaan guututti dhibbatti hayici caaltuu rabbiin baase. Caaltuu haqa kee rabbiin si baase rabbiin haqa kee ammallee si haa baasu. Rabbiin ammallee oolcheen bulchiin haqa keetti si haa baasu. Warra waan kana dalagan hunda rabbiin haqa keessan haa baasu. Samiiraan ofii isiitii fiigdee itti dhufte jechuudha. Ani dhalaan akkamitti abbaa warraa ofii viidiyoo qullaa waraabde otoo isaa wajji Muktaarillee salphiftee ofillee salphattee maatii isillee hin tuutte. Wallahi lasi bilbiluma keessatti fuula gara galchitanii abbaa manaa keessanii waraabina. Normaalii jechuun normaalii waraab. Wayne. Ani wallahi yoo caaltuun akkas godhatte caaltuun nu yaa'uudha yoo takka taate of ajjeeftee. Abeet. Wallahi lasi makkitanii gubadha. Ijoollee kitanii gubadha odoo argitanii gubadha kitanii aaree. Ifama ijoollee shiroo hojjetataa jira. Amma alaa dhufaa jira beela dubbii tana dhachumaan dhagachumaan viidiyoo isin hojjedhu malee jedhe ka gadi beeka. Harka tokkoon shirootii yeroo godhata. Harka tokkoon isinitti odeessaa ka yaa rabbii kiyya odeessaa ka har'a taarika arge mucattiin suni gubattee intala san jette wallahi lazima akkuma caaltuu kanatti ka gubatte sun intala san jette bakki isin jirtu wallahi jette suuraa isin beeka mana isin beeku jette. Isa hin takattala jedhe isa arguu hin danda'u jette bakka inni akkitti bakka amma mana harkatti galfatte beeka isin maal gootee foon jedhu ani wanta kan goonee fi ani manallee kireessine ofii kireeffate mina nan jedhe jette bakka wallahi lazima wannumti inni natti himi bakka ani waa takka isin goone
Garuu ulfa kana kitti ulfuufte bichaan beeku. Ara dhalaan maraatti. Ara dhalaan maraatti. Itoophiyaa keessatti ijoolleen dhala wallahi isin jedha dhugaa rabbii isin jedha. Maraatan akka mucayyoon sun godhattu akkuma caaltu odoo argee jette. Wallahi jette akkatti gubatti. Ana wayna beeyti gubaa sanii sanatti haasofte. Otoo argee jette laala akkas godhette. Otoo argee jette. Ani intala san jette akkuma caaltuun barbara ittiin hin dhiisu jette suni tuni jechuudha. Tuni akkitti isiin gubattu dhiirsa kiyya ka waggaa jahannarraa fudhatte. Dhiirsi kiyya ka waggaa jahaattu gara isii malee jedha. Ana akkitti isiin wal barate illee hin beeku. Yaa Rabbi yaa mucaan sun akka isiin taatu wallahi akka tokko taate bakka dhugaa Rabbi isin jedha. Bakka guggubattee jechuudha. Dhugumatti edaa jechuudha. Nooyyuu maaliin gubanna gaafa jaalallee namni gaafa jaalallee tokko jaalattee edaan ba'u jechuudha. Caaltuun immoo tuyyuu jechuudha. Ani amma caaltuudha sodaadhee jira. Dhugumatti Samiiraan ammallee isii tuquu isiin tuytu garuu immoo viidiyoon caaltuun viidiyoo san bakka bilbila san Muktaar illee arguun qabu. Amma gaafa Muktaar bilbila san arge viidiyoo san keessaa caaltuu of eeggannoo cimaa gochuu qabda. Afachaa. Waastaappii silaa maxxansiteen ergaafi. Hin ergaaf anu amma aarii jira. Anuun intalli tun akka har'a godhattu wallahi dhugaa qabdi caaltuun jedhe. Mucaa har'a kana walaalu dhuguma qabdi caaltuuni. Achumaan anillee jedhani barbara itti naqi jedheen. Barbare akka biraatti itti naqin jedheen anillee. Barbare achumatti naqi jedheen barbare bakka. Maali? Isiitu si gubi. Akkasii obboleeyyan kiyya dhugaa rabbiiti waan baay'ee ulfaataadha haalan ilmi namaa amma itti deemu akkitti ilmi namaa amma itti jiru baay'ee bakka hin jiraa miti akkasumas beeytanii baay'ee cimaadha walla waa'een jireenya haalli miidiyaa kunillee badaadha ilmi namaa kunillee badaam yoo maal jedhu viidiyoo bilbila isaa keessatti viidiyoo qulla ofumaayyuu maal jedhee maal of amanee bilbila kana ka bilbilli namni harkaa fudhatu ka bilbilli badu ofumaayyuu maal jedheetini wayyaa rabbii. Akkuma godhu na dhibe bara ijoollee wallahi nama dhiba. Mee maal godhi jettiin mucattii sanii walitti haasofte haga kana bichaa na haasofte ana kamiin godha namicha kana immoo hin jaallatte isi wallahi gaafa durallee jette mucaan tun akka waan qabeenya wayiillee qabduuti na fakkaata beeytanan umrii isii kanatti qabeenya akka isiin godhatte bichaan beeku manni kiyya maali jettee dubbatti garuu ani waggaa 20 jetti garuu isatti fayyadamu. Waggaa 14 ta'in beeytanii miti ijoolleen tokko umrii isaanii ijoollummaan keessattuu ijoolleen harargee umrii daa'imummaatiin jechuudha. Wallahi harargeen ofii waan akkanallee hin qabdu garuu ofii immoo akkasitti dubbiin dubartootaa baddee harka dha'uun amma caffaruun amma gubatuun amma akkasii viidiyoo kennan laayikii sheer sabiskiraayib gochuu fi yaada keessan koomantii jalatti kaadhaa chaawwadha.